ورحمة الله وبركاته. بارك ربي تي ربي ويا راحنا سبب قرآن أحبك كانت ولي قبل. الحمد لله رب العالمين. ربي قالني هاجو إرجع ربي كأن قالتهم فني رامسي أجا جناماتي نودما ما جرو رامسا نما مرافو فكين يتو قرصة تو ورا وان دعيت وجتو ربي نهاتاسسو أني واني دامتو يوت إن تلتني لالتن قرآن بران ديني برانو نورا قولم باتجر jechuun gadi dhaabbatee hin jiru jechuudha. Akkuma godina keenyatti rakkoo diinii qabnaa. Sababni nuti akkas taaneef maali? Biyyi tokko jijjiiramuuf, biyyi tokko guddachuuf dura rakkoo isii qoradhuu jedhan. Biyyi tokko jijjiiramuuf rakkoon biyya teennaa waa afur miidhamnee waa afuraan kana isin himee sagantaa badhaasatti sennee sanbooda gargalgallaa san dura dubbachuun dura ijoolleen xixiqqoolleen haa callistu. Qalbii tokko wal haa dhageeffannuu jechuu barbaadeeti. Ani nama yoo yaaman hafu ka yoo dhufu rafu hin barbaadu. Nam yoo yaaman hafu ka yoo dhufu rafu. Callistee ijoolleen eegi ijoolleen tun callistee rakkoo afur qabna. Ta diin irraa nu shaagaltee ta quraana uf dudduuba dhiisne jechuudha. Rakkoo afuraan tanaa furmaatii isii diini deebuudha. Tokkoffaan maaltu harkaanu qaba yoo jettan hubbu duniyaa jaalal duniyaati. Lammaffaan siyaasa. Sadaffaan saayinsii. Afuraffaan gosummaa. Afuri. Tokkoffaa jaalal duniyaati yoo jedhu namni yoo ganama irriibaa ka'u nagaan bultanii oolmayi nagaa bultiin isan badhaadha oriin ol gulgalee sorqoo battanii obruun akkam waan duniyaa wal gaafat moo ijoolleen har madrasa deemte ijoolleen har quraan baratte diini wal gaafat moo nami duniyaa wal gaafata? يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. هدون المنما الدنيا تنبيه الرا الدنيا تنتلچه هبته بيخ آخرا مو اندقت. وتحبون العاجلة وتذرون الآخرة. جرو جرجرتو جرو دنيا إن جالتني آخرا من ديفتن. حسن البصري رحمة الله عليه أرمتك ركبه أمتك والجهج أمتي خن أمت دنيا بخورة ورقي غرغرة وسخيلو رينكن قبانا كان قباني ورقين تنكيلو نسي أغاني داني ورقبان بخو جراي ولا يحسن يصلي أمو صلاة تلشنيجي إنا دنيا بخورة ورقي أكان قبان تقاني ودخيلو رينكن قبان بخان أمو آخران بخان أكستاني جيشو namni aga duniyaa leellisu akhiraan qaban aga duniyaa jaalatu akhiraan tolchinee beek aga duniyaadhaaf dhimmamu akhiraan isa yaachifne tokkoffaa tana mudanne jechuu. Duniyaan har'a nu keessatti qoma kana keessa bakka qabdi akhiraan ammoo bakka hin qabdu. Yoo jaalalli duniyaa qoma nu seente akhiraan hin baati. Akhiraa fi duniyaan bakka tokko hin ta'e. Namni rabbitti amane akhiraa qoma qabata duniyaa harka qabata. Aguma xiqqoo irra jiraannatti uf beeyna nuti. Addunyaan tun akka dindilaati nuufi. Duniyaa xiqqoo aganatti irra jiraannu tanaaf jecha
akhiraa kan dhabne akhiraa kan irraanfanne diin kennaa kan daganneen dhaamsa kiyya. Lammaffaan barnoota saayinsii tokko takiyyuu barnoota duniyaa barannu kan ani barnoota duniyaa dhiisa jechuu kiyyaa miti. Nama kutaa 12 baratu takii kutaa 8 baratu takii kutaa 6 baratu quraana weessa qaraa yoo laaltammee uf gaafadhaa xiinxala alifiun qaraanee takii quraana sanuu baay'een qaraane jechuu. Ufii tamaarii duniyaa tana kutaa 12 barnoota akhiraa tak namuma quraana hin baratin akkas mudan. Aga barnoota sanirratti abbaan maatiin ijoollee barnoota duniyaa irratti to'annu barnoota akhiraa barnoota quraanaa diin keenya irratti hin to'an. Abbaa wahiitu ilma wahii qabaa jedhan. Ilma ofii kana barnoota madarasaallee galche barnoota akaadaamii ta duniyaa tanallee galche. Mucaan kun muca dhibaatii muca nam rabbashu barnoota akaadaamii man barumsa duniyaa khabaratu barsiisa rabbashe barsiisa jeeq yaale walaaji megbaat kilkilno walaaji zenaa jedhaniin. Maatii fiddu malee seenuu hin dandeettu maatii fidii. Mucaan kun abbayaan barsiisan akkas nagusse hoonna fidii jennaan abbaan harka qabatee fidi. Bitta mucaan kan akkam rabbashe akkan ta'ee jennaan yaa barsiisa lammeessootti hin deebi'u dhiifamnuu godhaa nuu seensisa jedhee mata qaqqabate kabajaan mucaa ofii seensifate. Mucaan kun amalii isaan mallee sin dhiisne barsiisa qur'aan barsiisullee rabbash. Barsiisa qur'aan rabbash kana ka qur'aan qaraasisinni rabbashennan barsiisa ustaaziin kulleen deemi maatii fidii jedheen. Yoo inni maatii fidii jedhuun mucaan akkum kaan abbaa dhufe abbaa akkas seenuu na dhowwani akkam ta'a jennaan ustaazi khamis sigus khaminni maan ta'uu dhufe harkitti caccabsate dhaanuu dhufe ustaazi qur'aan barsiisu tadiini rabbii nu barsiisu harkitti caccabsate dhaanichaa dhufe ta duniyaa barsiisammoo kabajaan ulfinnaan yaa barsiisa naaseensisi jecha kadhate. Qadri nuti diiniif barnoota duniyaa wal bir qaban laala. Akkasi diini rabbi miilanir deemnee jechu. Yoo dhugum taate namni ilmoo barsiifachuu barbaade dur nam ilmoo sun isaa barsiisu kabaj kennu qabaa jechu. Nam ilmoo sun sii barsiisu bir dhaabbachuu qabdaa jechu. Yoo sheekhiin kun maleekaa'etti dhiisi. Sheekhiin si qaraasis way maleeka ta'e. Maleekaniti namuma keetiit jiru barbaadu garuu diini si barsiisu jira. Sheekhi kanallee bir dhaabbadhu ustaazota bir dhaabbadhaa diini rabbii irratti ijoollee to'adhaan dhaamsikiyya wanni nu mudanne ijoollee teen dhaga barnoota duniyaa irra jabeessuun taakhiraa irratti hin jabeessine tan mudan. Inni sadaffaa gosummaan nu jira. Gosummaan tunini nami isin deemullee wallaalaa isinlee waa wallaalummaati. Gosummaan tunini akshaamaati islaamummaan ammoo akka duutii jedhan. Shaama yoo afuufan hin dhaamaa aduun hin dhaamtu. Mattaa'oqaan kee goskan kee caala islaamummaadhaa jechu. Gosummaan nu arleellisnu kun garricha kun burjicha kun sulxichaa fi kun hin gabraa garri kun boorantichaa jennee nutu gosaan wal qoonnu kunin guyyaa firdi fuul rabbi guyyaa xurumbaan afuufamtiin baddii jedhan. Atmaan qarcabdu atoo awwattu atoo digalu maan jenne gosummaan akkasitti namuu gargar qaba. Hikmaan rabbiin kan godheef akka namni wal beekuuf malee akka namni ittiin wal qooduu miti. Akka nu wal beennuuf akka saraa sanyii firaa fi xoomii namaan banneef akkas rabbiin godhee akka namni wal beeku hikmaan isaa malee gostaan ittaan caala taan ittaan caalaniif inna akramakum indallaahi atqaakum. Kabajamaan keessan rabbi biratti na sodaata namaatu rabbi biratti gati qaba. Garuu gosummaan tun guyyaa tokkiin baddii jedhan. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. guyyaa xurumbaan afuufamu nasabni namaatu hin jiru yaa namni tiyyaan nabaasii qofa fiiga malee harganaa harifataa na bira darbe kun gosa kamii namni wal odeeffatu hin jiru jechu. Gosti asuma baddi jechu.
namni gosummaa tanaan deemu inni nu wallaalaan. Abaazarri Bilaal ibnu Rabaa gaaf tokko afaanii wali buhee wal dhaban. Abaazarriin kun dallane Bilaali gurraacha kanaan yabna ummi sawdaa yaa ilma haati gurraattii jedhe Bilaalin arrabse. Gosummaa isaatiin nasab isaatiin gurraattenni isaatiin arrabse. Bilaal ibnu Rabaa itti dhagaamte. Akkam akkanaan jedha gadaasan firdiin guddichi nama jidduu jiru rasuula rabbiiti sallallahu alaihi wasallam. Yaa rasuulallah Abaazarritu akkana naan jedhe na arrabse. Rasuuli rabbi sallallahu alaihi wasallam maal jedhaniin? Innaka mri'un fiika jaahiliya. Yaa Abaazar ati nama anga ammaa jaahilummaan si keessa jirtu wallaalummaan si keessa jirtu wallaalummaan si keessaan baan arrii qab maanguddoon jaare diin irratti umriin dheeratte. Yaa rasuulallah arrii tiyya tana wallaalummaan na keessatti hafte. Yaa Bilaal dhiifama akkanumaan naan godhini boqoo tiyya dhukkee keessa sii ciibsisa miilkeetiin kootu na gubbaa ejjadhii dhiifami kan akkasiin sii godhama akkanan naan godhini jecha lafciiseef Bilaal ibnu Rabaahi. Sanbooda dhiisee ol kaasee dhiifama walii godhanii sanbooda ittiin deebine. Namni waan kanaan deemu akka wallaalaa ta'e rasuula rabbiititu lafa nuukaan sallallahu alaihi wasallam. Da'uuhaa fa innahaa natina. Dhiisaa gosummaan tun ina jooftii jedhan rasuulatu jedhe sallallahu alaihi wasallam. Gosummaan ni ajooftii jedhe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanaaf namni nasabaa wal xiqqeessu gosaa wal xiqqeessu namni rabbitti amane tokko kalaa ilaaha illallah jedhe yoo nuti gosummaa wal qooduu dhabne gargar wal fo'uu dhabne tokko taanee wal qabanne biiteen nan jijjiiramtii jechu rabbi warratti beeku rabbi nu haa taasisu. Inni afuraffaa ammoo siyaasaa namni karaa hedduun fayyadamaa karaa hedduun laalaa social media haa ta'u reediyoo caqafatullee haa ta'u arra addunyaan zeenaa maal keessa oolte jedhee wanni namni walii laalu wama duniyaati wama siyaasaati. Akkanatti ta'an silaa namni bilbila harkaa qabulleen diinii ofii barachuu danda'a. Waan silaa da'waa gorsa garagaraa darbu silkii ofiitiin televizyiinii ofiitiin laaluu danda'a. Namni yoo televizyiinii manatti banatu TV islaamaa akkasuma TV waan silaa khayraata garagaraa dabarsu san laalamoo TV investimenti garagaraa qonna garagaraa addunyaan akkas keessa oolte arra ganda akkasii akkan taate jedhee wanni namni laalu TV siyaasaa waan silaa addunyaatti wal qabatu zeenaa akkasii laal malee wanni inni diinii gam televizyiinii gam silaa waan baratuutiin siyaasaa tanum gulbaanee waan kana fureen itti harkaanuu qaba. Rabbi nu haa laafisu warra diinii tana dhaabbata rabbi nu haa taasisu. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.